Akkam nagaa keessanii jirtanii isin jechaa akkam nagaa fayyaadhaa walitti deemneeti jiramee har'a waan ajaa'ibaatii fi taatee halkan edaa kana taa'ame irratti waliin haasofne jechuudha. Viidiyoowwan adda addaatis ni jiran jeetii yaada. Kanneen kana keessatti immoo waa'ee booniitii irratti waan hedduutu deemaa jira miidiyaa irratti ilmi namaa hangam fedhee yoo abdii kan muratu ta'eef na ajjeesu. Yoo jechaa dhalaa mootii yoo ta'u ta'e. Jechaan gara dhalaatiin abdii muratee dhalaa hedduutu ifa jeessaadhaa ture. Ifa jeessaan ammaan tan mudate fi tan ammaan duraatirraanis tan addaati. Kun immoo laayivii irratti gadi baatee fuula miidiyaadhaa dura gadi jeesee fi ajjeesuu deema addunyaadhaas kennuuf hin deema qophiidha jechuun fuula miidiyaa irratti ibsitee viidiyoowwan adda addaa isiin ammaan duratti waraabdee turtee fi akkasuma maatis waa'ee jaalala isii keessatti waan isiin keessa dabartee waan adda addaa jechuudha. Jaalala isii kan yeroo ammaan tana waliin jiraatu dhiibedda kan isiin gaa'ela isiidhaa godhattee bultii ijaarrattee turte booniin. Booniin yeroo hedduu miidiyaa irratti wantoota adda addaa hojjechuu fi seenaa garaagaraa hojjechuudhaan mul'isaa ture. Garuu immoo halkan edaa gaafa isiin haala filattee iffanniftee hojjetuun namoonni hedduun ajaa'ibaadhaa ta'es turanii kun immoo gaddee irraa turre jira. Guyyaa irraan tana akkuma viidiyoo kana ilaaltanii argaa jirtanii reeffi isiidhaa magaalaa Naqamteedhaa seeneeti jira. Halkan edaa akkaaniif magaalaa Finfinnee irraa biyya. Garuu immoo maaltu ifa jeesu sanaan isii oofe akkamirraan ifa jeefte taatee ajaa'ibsiisoo ta'e. Shamarran yeroo hedduudhaaf gaafa haaranii hariira jirtan kaa'uun hin hafanii afaan isaanii akkaanirraa hammaatu ta'e ifa jeesan. Taatee adda addaa jira. Namni tokko immoo barreeffama hamaa ta'ee fi barreeffama adda addaa barreessaa jiru. Namni Karrayyuu jedhamu kun barreeffama isaa seenaa adda addaa barreessaa jiru. Yeroo hedduudhaaf waliin jaarsi silaa akkaanii fi dhiisee gara booleedhaatti biraayis galee himaniitu turan. Ergaanii fi boolee seen immoo haadha hayyoo isaa biratti galee ummaa isaa bira turaa jiraachaa ture. Isiin immoo nagateeti deemee jechuun fuula miidiyaa irratti barreesse. Kana qofa osoo hin taane maatis jaalallee isaa kan duraanii ani humnaan qabu warri humna qabdan immoo viidiyoo kana dabarsinaatii dhaggeeffadha. Oduuwwan adda addaa ta'an wanta mucaan kun jedhu zimmeedha. Mucaan garaa keessa jiru dha. Mucaan garaa keessa jiru. Dilluu ta'u dha. Naman ta'ina dha. Naman ta'ina dha. Nu salphifte dha. Ati salphadha dha. Salphadha dha. Jaakee irraa du'e dha. Jaakee irraa du'e dha. Booniyoo dha. Reeffi kee biyyattaa fi yaa'u dha. Hinduutee kee jedhamee harattaftee kee warreeffame wayyoo si fayyadee yeroo dhiyootti si boonye reeffi kee nu haa anis boonii jechuun nama seenaa isii keessatti iddoo adda addaa tura ture. Garuutu nama hiyyummaa irratti guddatee haadha ni qabdi abbaa hin qabdi. Isiin garuutu daandii irratti guddatte yeroo hedduudhaaf daandii irratti kophee namaadha. Akkasuma uffata adda addaa namaafis mijaarraa nama jiraachaa ture. Booniin seenaa isii keessatti yoo ilaalle seenaa dheertuu fi seenaa fagoo jabdu qabdi. Ergaanii fi achirraa diibdee booda immoo hiyyummaa isii suniif osoo hin jilbiinfatin waan adda addaatis gubatee turte. Garuu immoo tana keessa osoo hin taane ilmi namaa jireenya isaa kana jijjiiruuf waan adda addaatis sababa. Arraada adda addaa baroodhaan jimaa qabamuudhaa fi hanga farshoo dhugudaatitti hanga sigaaraa tolchuutti wantoota adda addaa kan isiin hin jirtu. Kana keessatti ergaaniif taateen kun hundi garagalee isii kan ta'e waliin wal duraa duubaan walitti haasitee jireenya isiidhaa kana guutuu abdii isii kutachiisuurra kan jiru ta'e. Namoota isiitii waliin wal dhabdee namoonni isiitii wayita isii lolanii takkaa'ummaa isii jibbanii isii arrabsan waliin jiru. Gaafa boodaa immoo jaalallee isiidhaa kanaanis wal barata. Baay'ee jaalladha. Waaqayyoon gaditti si dhabuun barbaadu. Si dhabees jiraachuu hin fedhani. Baay'ee si jaalladha. Atis beektaa lubbuu koo caalaatti si jaalladha. Karaa keenyatti dhufnaan immoo eenyu ishee mul'isan. Na jaakoo sin jaalladha. Waggaa kuma naaf jiraattu. Kan yabbate. Wayyuu ijoollee anaan hiltanii. Really dhugaa waaqaan siniin jedha. Boonii ishee miiqqabee bakka. Haaluma viidiyoo kana waliin dhaggeeffannee turre keessatti immoo garuutu jaalallee isaan lachuutiif qalbii isaanii eeguudhaa turre kan ga'u ta'e. Jaalalleen isaa kan duraaniitiif hojiinis. Garuutu immoo isii kana osooniif jiraataa osoo haala sanii jiraatanii isiin irra aantee kan isii kana fuudhate. Gaafa immoo isii fuudheefis garagaltee qabeenya isiin haaluma daandiirraa jiraachaa jirtu suniin jireenya isii guutuu obsitee turte suniif fuudhee jireenya waliin jijjiiruu eegalan. Garuu makiinaas bittee fi mana suuraatis bantee fi hojii eegalchiifte. Gaafa immoo isiin haala saniin hojii eegalchiiftuuf
hojii bareedduu sana argatee jireenya isaaniis gaafa nuuf argu isiidhaa waliin akkamiin walitti biyya wal dhabeen waan ajaa'ibaati. Namoonni hedduun isii arrabsuu fi koomantii fokkotaa hin taane isiitti barreessu kan lubbuu isiidhaa dabarsan ta'e. Kana irratti seerri hoo maal jedhu? Waa'ee seeraatu irratti warroonni seeraa maal jedhu? Ogeessa seeraa beekamaa fi kan jabaa ta'e dhalataan Oromoo obbo Beekaa Jibriiloo kana irratti maal jedhu? Mee viidiyoo Beekaa Jibriil garaas dhaggeeffannee haa walitti deebinu. Boonii ajjeestaniitu baga gammaddan garuu kan na dhibu sabni guddaan kuni maaliif akkasitti wal jibbaadha? Maaliif jijjiirama walii hin jaallanne? Maaliif kaansarii walitti ta'an? Keessaayyuu dhaloonni amma jiru kuni dhaloota beekamtii barbaaduudhaaf lubbuu namaatti taphatu, qabeenya argachuudhaaf ruhii namaa baasu, lubbuu namaa baasu. Dhaloota jaanjee, dhaloota doomaa jechuudha. Egaa boonii kana baatii lamaan dura TikTok irratti hin boosisu akkasumas social miidiyaadhaan in arrabsu turan. Egaa mucayyoo kana gargaarsa seeraa kennuufiidhaa fi namoota isii dhaloonni ammaan tanaa dhaloota waliif yaadu osoo hin taane dhaloota jibbansa waliitii fi tuffii walii qabuu jechuudhaan ogeessi seeraa Beekaa Jibriil dubbatee ture. Garuu immoo yeroo adda addaatti namni keenya kabajaa walii dhabuu irraa kan ka'e koomantii irratti gocha fokkisiisaa fi jecha hamaa ta'e waliif barreessan. Namni keenya yeroo hedduu irra osoo ifate lubbuun jirtu irra eegatti juute boodas jaalatan. Erga mul'achuu isiidhaa kana harkaniifis warreen isii beekan erga isii lubbuun isiidhaa dabree isiin juute booda isiidhaaf gammadanii akka waan isiin lubbuudhaan jirtuutti isiidhaaf gammachuu addaa ibsaa ture. Garuu immoo osoo lubbuun jirtuu san isii dagatanii waan isiin hojjettu kutuutti callisanii waan isiin itti eegaaraa turan. Gadiin immoo isii sarrabsanii waan adda addaa jechaa turan. Garuu immoo ogeessi seeraa beekamaan kun immoo gadi ba'ee fuula Fiidiyaa isaatiin illee waan adda addaatii fi koomantiiwwan garaagaraa ergee fi obsiitii jiraadhu abshir jedhee abjii hin kutatin jechuun koomantii adda addaatis argaa jiru. Hayyee jetteeni nama isiirraa islaamtu sanfate. Namni keenya immoo Oromoo yeroo hundaa kutaanaan nama lubbuun jiru hin fedhan. Erga immoo inni deeboo dabran. Jechaa fi gochi namaa hedduutu akka nama madeessa. Qalbii namaatis nama miidha. Nama cabsee qalbii waan ati na karras naqa. Rakkoo ati na hin keessas galchu. Mee garuutu viidiyoowwan jaarsa kanaatii fi eeyibamoo abaarsa kan jiru irratti waan hedduutu deemaa ture. Viidiyoon kun garagalee isaan keessatti waan hin argaminitu abaarsa hin taanee fi ilmi isiin dhabdu wanni haa ta'u jechuun kan akkaan abaaraa ture. Viidiyoowwan kana keessatti immoo yoo waan adda addaa namoonni hedduu ilaalan ifajjeesuu isiin ifajjeefte sun daran kan nama ajaa'ibsiisu akka isiin itti ifajjeefte osoo hin taane viidiyoo uummanni san irratti waraaba. Viidiyoowwan kana guutuu waan ajaa'ibaa ta'ee jira. Gochoota nama fokkisiisanii fi kanneen namoota hedduu ajaa'ibsan. Mee viidiyoo kanaas xiqqoo dhaggeeffannee haa walitti deebinu. Ani humna hin qabu. Warri humna qabdan immoo viidiyoo kana dabarsinaati dhaggeeffadha. Wanta mucaan kun jedhu zimmeedhaan dhaggeeffadha. Mucaan garaa keessa jirudha. Dilluu ta'edha. Nama hin ta'inedha. Nama hin ta'inedha. Nu salphifteedha. Ati salphadadha. Salphadadha. Jaakee irraa du'eedha. Jaakee irraa du'eedha. Booniyoodha. Reeffi kee biyyattaa fe'ameedha. Hinduutee kee jedhamee karaataftee kee odeeffannoo wayyoo si fayyadee yeroo dhiyootti si boonyee reeffi kee nu akka karaattafe nama guddisime karaattafe. Guyyaa kaleedhaa gaafa booda fayyaa olee garuu immoo galgala reeffi isaa mul'atu kun waan ajaa'ibaati. Gandi isaanii immoo gaafa itti bilbilan maal jedhaniin homaata akka hin taane fayya qabdi. Garuu immoo mana yaalaa geessanii mana yaalaa jirti. Ni fayyiti jechuun ganda isaanii wayita bilbilaan dubbisanillee ni mul'ata sagaleen fi viidiyoowwan adda addaati. Garuu immoo taateen sun hangam takkaanii nama dhibuu fi akkaanii namoota hedduu rifachiisuus ni beeku. Dubartiin yeroo hedduu Itoophiyaa irratti ifajjeesuu bira kuttee dubartoonni Oromoo hedduudhaa jiru kan miidhaan adda addaatti irra gahaa ture. Ifajjeesuun ilma namaa hedduudhaatu jira. Garuu immoo kan miidiyaa irratti gadi bahamee mul'atutu irra itti namaadha. Kanaafis viidiyoowwan kana kan daawwattan akkuma eegaltaniin laayikii fi sheer sabskiraayib godhuun dagatanaa isin ja'a. Har'aan kana immoo qophii booniitiin kan isin dhiyaate akkamitti akka isin ifajjeeftarra viidiyoowwan kanaa jiru. Garuu immoo namoonni hedduun barreeffama garaagaraa barreessanii turan maraaf yeroo addaa walitti deebi'a.